Birmadummaan hin kadhatamu, aarsaa qaaliin kan argamudha. Birmadummaa biyya keenyaaf wabii ta'uun biyya keenya kan kabachiisuu fi alaabaa biyya keenyaa kan ol kaasan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaati. Seenaa waggoota 100 lakkaa'amu keessatti raayyaan ittisa biyyaa aarsaa wareegamaa gaafataman hedduun biyya kana eeguun har'aan ga'eera. Raayyaan ittisa biyyaa akkuma humna waraanaa ta'ee birmadummaa biyyaa kabachiisaa ture. Hojii nageenyaa, misoomaa fi gargaarsa balaa keessatti qooda olaanaa taphachaa tureera. Diina alaaf keessaa ittisuuf akkasumas biyya hundaan ijaaramteef birmadummaa ishee eeguun tumsarraa eegamuu gootummaan bahaa jira. Raayyaa ittisa biyyaatti guyyaan hundeeffama ajajaa lixaa waggaa 47ffaan godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee istaadiyeemii Wallaggaatti kabajameera. Sirnicha irratti Itaamaajoor Shuumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa, itti aanaa Itaamaajoor Shuumii Jeneraal Ababaw Taaddasaa, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Ashaadilii Haasanii fi hawaasni godinaa fi magaalichaa argamaniiru. Daangaawwan Itoophiyaa hunda irratti akkuma abbootiin keenya aarsaa kaffalaa turan, aarsaa kaffaluudhaan akkuma Abdiisaa Gaaffaan diina fuuldura dhaabbatanii biyya keenyatti fufsiisan, miseensonni raayyaa ittisa biyyaa bara kanaas aarsaa mana hin jedhamne kaffaluudhaan Itoophiyaan akka itti fuftu gochaa jiru. Biyyi keenya maal nu kenniteedhaan oduu hin taane waan qaban hunda ishiidhumaa lubbuu isaanii kennuudhaan biyyi keenya akka itti fuftu gochaa jirtu. Misoomni akka itti fufu gochaa jiru. Dhaloonni akka itti fufu gochaa jiru. Gootummaa keessanitu har'a jireenya uummata keenyaa ta'e. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Aarsaan isin kaffaltan misoomatti badhaadhina Itoophiyaa milkeessutti jijjiiramaa jira. Guyyaa guyyaadhaan fayyadamummaa uummata keenyaa akka mirkanaa'u, hiyyummaan duubatti hafummaan akka injifatamu, sirni cimaan ijaaramee biyya addunyaa keessatti dhaabbattee deemtu ijaaruudhaaf uummanni keenyas raayyaan keenyas guyyaa guyyaadhaan aarsaa kaffalaa jiru. Kana keessatti immoo izziin lixaa hangafummaadhaan hojii guddaa hojjechaa jirtu. Miseensonni izziin lixaa, hooggantoonni izziin lixaa baga guyyaa seena qabeessa kanaan isin ga'ee jechuun barbaada. Akkuma kaleessa diina yaaddessitanii firaa firqoo taatanii Itoophiyaadhaaf immoo gaachana taatanii jiraattan, ergama keessan olaanaa bahaa jiraattan kana cimsitanii akka itti fuftan carraa kanaan irra deebi'ee waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. baga gammaddan baga milkooftan jechuun barbaada። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከተደገሰላት የብተና አደጋ ወጥታ በሰራዊታችን ተጋድሎና በሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ተሳትፎ የጠላት አከርካሪ ተመትቶ እነሆ ተነጻጻሪ መረጋጋት ተፈጥሮ ይገኛል። በዚህ ምክንያት የሀገራችን ዘርፈ ብዙ ልማት ውጥኖች እውን እየሆኑ ቀጥለዋል። በተለይም የሁሉም ኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት የህዳሴ ግድባችን ለመጠናቀቅ በደረሰበት ዋዜማ ላይ የሚከበረው የዛሬው የምዕራብ ዕዝ 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓልን ልዩ ያደርገዋል። ውድ የምዕራብ ዕዝ አመራሮችና አባላት 47ኛው ዓመት የምስረታ በዓላችሁን በምታከብሩበት ወቅት በአስቸጋሪ የአየር ጸባይና የመሬት ገጽታዎች በሰፋፊ የውጊያ ቀጠናዎች ያለ እረፍት ተከታታይ ስምርቶችን አድርጋችሁ ሀገርን ታድጋችሁ የህዝቡን ሰላም ያስከበራችሁበት ወቅት ነው። የተጀመረው ሀገርን የማጽናትና የሀገራችንን ብልጽግና ለማረጋገጥ በመስራት ላይ ላሉ ዘርፈ ብዙ የልማት ውጥኖችና አዳዲስ እቅዶች ስኬት እንደ ልማዳችሁ በታላላቅ ድሎች ታጅባችሁ
አገራችንን ሙሉ ሰላም ታገኝ ዘንድ የቀረንን የጸጥታ ስራ ጨርሰን ወደ ተሟላ የሥራ ግንባታ ተግባር እንድንገባ ቀጣይ አጭር ተልዕኮ እንዳለባችሁ ማሳወቅ እወዳለሁ። ራያ ittisa biyyaa ta'anii warra hojjetan of aarsaa godhanii jireenya isaanii aarsaa godhanii qabeenya kootuun jedhin mana kootuun jedhin lubbuu isaanii tokkitti qabaniif utuun ooyin utuun sassatin of kennanii aarsaa of godhanii biyya kanaaf dhaabbatanii nagaan biyyaa akka jiraatuuf uummanni kun nagaadhaan akka jiraatuuf mirkaneessuu irratti baay'ee of kennanii hojjetu waan ta'eef baay'ee namatti tola. Kanarraa kan ka'es immoo guyyaa ayyaana kana 47ffaa isaanitti dhaabbatanii har'aa akkuma mul'atu kana guddaa ho'ina guddaadhaa fi jaalala guddaadhaan kabajameera. Nabseesaa qallaatu raayyaan ittisa biyyaa amma ijoollee koo qe'ee koon jedhu akkuma jirutti deemee nabseesaas homasaar dabarsee kennee biyya keenya naxaanuu godhee asiin nu goosaatti baay'iseen gammada. Guyyaa har'aa immoo guyyaa dhugaa nuufaa godhu gara fuulduratti akka nu fuufnu nu waa godhu baay'iseen itti tolee jira. Koloneel Siraaj Shimbiruun jedhama. Biyya keessatti Wallagga keessatti keessumattu warra nagaa didanii nagaa booressuudhaaf bosonatti galanii nagaa uummataa dhoorgan akka likkii jaraa argatan kan godhe raayyaa kana humna kana shaniin akkanumatti Beeshaangul keessattis naannoo amma duraan dabuuf jennu yookiin miraab jennu irratti naannoo Amaaraa keessatti wanta guddaa hojjechaa jira. Hojjetees jira. Akka biyyaattis badhaafamaadha. Qaama ofiitii miti diinnis hin beeka. Kan dhiyoos kan fagoos kan boruutis hin beeka. Kanaaf gahee raayyaa kanaa waan salphaadhaa miti. Humna waraana miraabiitiin hunduma keessanii warra magaalaa Naqamtee warra Wallaggaa baga ayyaana kanaatti isin jechuun barbaada. አንድ ለአንድ ተሳስረን ተቃቅፈን በክብርና በመዋደድ ያለንን ትግል አጠናክረን እየቀጠልን ነው። ከዚህ በላይም ወደፊትም የምንቀጥለው ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል አብሶ በለቀምቴ ከተማ ይሄ ነገር ታስቦም ታቅዶም አያውቅም። ከዚህ በፊትም ተከብሮ አያውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ እያከበርን ነው። ከዚህ በላይም ልናከብርና ሰላሙን ልናረጋግጥ እንወዳለን። እኩል ከኛ ጋር ሰላምን ማስጠበቅና ያለን ጽንፈኛ ኃይል ወለጃቻቸው እስከሆኑ ድረስ እነሱን የመምከርና ወደኛ ኃይል ለማምጣት መገፋፋት አለበት ማህበረሰቡ ባይ ነኝ።